qabsoo gita bittootaa fi mootummoota abbaa irree dhabamsiisuuf tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuf taasifamaa ture keessatti qabsoon qonnaan bultootaa fi warraaqsii barattoota biyyattii warreen ijoo ta'uusaa seenaatu ragaadha. Keessattuu qabsoon qonnaan bultootaaf barattoota ijoollee Oromoo immoo shoorri qabu guddaadha. Qabsoo fi warraaqsi barattoota Itoophiyaa bara 1940 keessa kan eegalee akka ta'e seenaatu mul'isa. Barootuma kana keessa biyya Ingilizitti kan hundaa'e barruu ilmaan leencaa yookaan Lion Cup jedhamuudhaan beekamu qabu turan. Bara 1945 ammoo waldaan barattoota Itoophiyaa Ameerikaatti hundeeffame. Barruu The Ethiopian Student News jedhu qopheessuudhaan qabsoo finiinsaa turan. Boodarra gara biyya Faransaay, Jarman, Xaaliyaan, Giriik, Hindi, Gibxii fi Libaanoonitti hundaa'uu danda'e waldaan barattoota Itoophiyaadha. Waldaan barattoota Itoophiyaa biyya alaatti hundaa'e kunis suuta cimaa deemee biyya keessatti hubannoon qabsoo cimaa deemuu isaatiin Haayile Sillaasee taa'uu fi ijaajjii dhorke. Yaalii fonqolchaa mootichaa bara 1953ቲፍስ sababa olaanaa ta'e. እንቅስቃሴው የሚጀምረው ከጀነራል መንግስቱ እና ከአቶ ግርማሜ ነዋይ መፈንቅለ መንግስት በኋላ ነው የሚጀምረው። ዛሬ የሚታወቀው ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ማለት ነው። sochiin barattootaa kan eegale yaalii fonqolcha mootii Mangistuu Niwaayii fi Girmaamee Niwaayii booda kan cime. Sana duras garuu tureera. Sana dura harka caalaan isaa biyya alaatti Ameerikaa fi Ingiliz faa keessatti ture. Sochiin barattootaa biyya keessattis suuta guddachaa fi cimaa deeggarsa argachaa deeme. Afrika keessa kan gara fuulduraa ba'ee ifee dhufe lafti kan qotee bulaa ta'u kan jedhu sirni isaa immoo kan warra abbaa lafaa gatii ta'e mootummaan taayitaa irra ture kana gaariitti ilaaluu hin dandeenye. Kanaaf egaa walitti bu'imsi ballachaa baay'achaa dhufe. Kana gidduutti egaa bartoonni yuunivarsiitii keessa jiran immoo karaa ilaalchaa karaa ideoloojii sirna sooshaalizimii hammatanii socho'aa turan. Kun egaa amma warraaqsa 66tti deemaa dhufe. Anaaf gootii nama ofirra darbee ofittummaa dhiisee gara isaa futuun buliin ofittummaadhaan utuu hin jiraatiin dhalootaaf of kenneera jedhee waan yaaduuf hangafoota keenya kan ta'an beektonni Oromoo karaa adda addaatiin biyya keessattis ta'e biyya alaatti jaalala biyya isaaniif qaban dursanii mul'isaniiru. Ulfina ofii isaanii gad xiqqeessanii jechuudha. Inni kun yoo dubbanneef hin jennayyuu baay'ee ulfaataa ta'us immoo bu'aa bayii adda addaa keessatti qabsoo adda addaa geggeessanii kan darbanii kan jiraatanii kanas gaan baay'een jiru. Bara cuuccaan gita bittaa uummata Oromoo fi saboota sablammoota biyyattii dararaa turetti ba'aa Wallaggaa yeroo sanatti Arjoo Awraajjaa jedhamuun kan beekamu kan yeroo ammaa kana aanaa Jimmaa Arjoo jedhamutti ilmi Oromoo mul'ata qabu tokkicha akka kumaa gara addunyaa kanaatti dhufe. Kutataa ilma uummataa sabboonticha Oromoo fi gaachana Itoophiyaa biqilchite magaalli Arjoodha. Gooticha Oromoo Ayyuu Qaraa Hayilee Fidaati mana dudduuba koo kanatti argitan kana keessatti kan dhalate. Mee waa'een dhaloota irraa qabee maatii isaa keessatti Hayilee Fidaa nama akkamiiti? Daa'imummaa isaatti barataa akkamii ture? Daa'ima akkamii ture? Mul'anni inni daa'imummaa isaatti qabu maal fakkaata? Maatii isaa lubbuudhaan jiran irraa odeeffachuuf jirraa hanga xumuraatti nu ordofaa nu faana bu'aan isiniin jedha. Bofidaan ijoollee 8 godhatani. Tooruma akkan gafaatti Hayilee taasisee barsiisaa Taaddasee. Barsiisaa Taaddasee taasisee Qiddusee kan jedhamu bishaan tokko jira ture hin du'e. Ittaansee ana. Ittaansee Alamuudhaa. Ittaansee Mitikkeedhaa. Ittaansee Tsaayiidhaa. Ittaansee Lile'een.
Atsada jedhu maqaa ishee nu illee nama hin kabajaa mana barumsaa isaan deema mana barumsaa isaatii deemnaan gomboo fuudhaa bishaan waraabaa hin daakaa baaburri jiru akka ammaa kana hin daakaa nu toshaa nu nyaachisa nu warra isa booddee jiru kana harkumaan daakee nu guddise harkuma isaatiin jilgeenfatee akka dubartiitti daakee nama nu guddisedha. Bishaan lagaatii kunoo karaa kanaan laga sossobee jedhamti achii waraabee nama nu guddisedha. Nama akkasii ture nama barumsa jaallatu nama barumsatti fiigu halkana sannaachuu guyyaa sannaa nama matsaafa laaluudha. Hayileen nama gaariidha. Baay'ee nama gaariidha namummaansaa. Nama ijoollee amma kana haati adoo sana baaburriin jiru daakuu daakee haadha isaa wajjin daakuu daakee hunda keenya guddiseedhaan. Daakuu daakee jechaadha baaburriin jiru yeroo sana bishaan haadha kootii fi baay'ee gaddaani isa isheen haadha ijoollee taatu kana baay'ee gaddaa fi haadha kootii fi bishaan gomboo jedhu durii okkotee xinnootti gatiitti isaa irratti baatee waraabee nama hunduma keenya guddiseedhaan. Mee ollaan Hayilee Fidaa fi maatiinsaa waa'ee Hayilee Fidaaf waa'ee abbaasaaf maatiisaa maal jedhu laata? Nama ergamudha. Nama fiigudha. Nama xinnaa ulfina kennuufi nama guddaa ulfina kennuufi. Nama timirtiisaaf fiigu nama haadhaaf ergamu nama abbaaf ergamu nama kanaa ture Hayilee Fidaa wajjin guddanne wajjin jiraanne wajjin nyaanne wajjin dhunne kanattan beeka ijoollee kun. Ani horiin tiksa inni dhufee bishaan waraabee deebi'uun argaa amalli inni qabu amala durbi isheen haadhaaf abbaaf ergamtu jirti miti akka kanaati akka durbaati hojii jaallataa. Mana citaa guddaa jira ture. Mana citaa guddaa sana keessatti dalalle. Booddee yuunivarsiitii galee barataa irraan falleera yuunivarsiitii galee jajjabaatee farankaa ishee coccoratuuni birrii gargaaree jaarsa abbaa keenya birrii gargaaree qorqorroo gar tokko nuu bite. Gar tokko gara caalaa iyyuu isaatu nuu bitee qorqorroo kana nuu bitee itti qaqqabeera mana kanatti cimaan ture nama waggaa 12 taa'e yeroo inni kun ijaaramu qorqorroo kana gar tokko ishee nuu bitee irra nuu buusise. Citaa iddoo kanaa kana baay'ee nu rakkise iyyuu gadi guuruunsa citatti gannee qorqorratti kanatti gallee asumatti hafne anaasitti nafe. Rakkatanii guddisan rakkatee abbaan mukaa mukatti darbee mukaa mukaan xalaxalamee guddise. Booddee ijoolleen koo naa dabarsitee dheetu miti mukaa mukatti darbe ijoollee kana hundumaa guddise. Abbaan Hayilee qansiraa hojjeta ture qansiraa hojjeta naasiidha beeku kunoo namoonni qansiraa hojjeta mana jaara kunoo mana keenya kana simatu nu ijaara mana jaara deemee akka ammaa kana birriyyuu namaan kennan minaan namaa safaru ijoollee guddisa abbaan Hayilee nu guddisa Hayilee guddisee taaddisee guddisee nama barsiisee hunduma keenya hunda keenyatti nu barsiisee iddoo mana ijaarsa deemu kanatti yoo mana ijaare minaan fudhata minaan qalqala tokko minaan xaasaa 30 xaasaan iyyuu hin jiru sana yeroo sana qalqallootti safarama qalqala tokko qalqala lama laatuuf ishee fidatee dhufee nu qallaba mana barumsaatti immoo nu ari'a hanqaaqsee mata darbatutti mana tamaarii deemaa nu jedhe ture nutu naaf obboleessa koo kanatti duukaa badaan deemne malee akka kana ture. Hayilee Fidaa daa'imummaa isaarraa eegalee ilma mul'ataan gara addunyaa kanaatti dhufeedha. Kanaaf ammoo agarsiistuun fuulleffannaan isaa ganamuma daa'imummaa irraa kaasee barnootaa fi kitaaba garaagaraa dubbisuu isaatu agarsiistuudha. Manni barumsaa kun yeroo sanatti mana barumsaa Raas Bittiwwadar Mokonnin Damissoo jedhamuudhaan kan beekamu. Imalli barnoota Hayilee Fidaa kutaa tokkoffaan asiiti kan eegale. Kutaa tokko hanga shaniitti mana barumsaa kanatti kan barate. Hayileen kan xurumatti kan Hayilee adda godhuun barnoota wajjiniin wal qabatee kan uumamedha. Matsaafa wajjiniin wal qabatee kan uumamedha. Nama dubbisuu jaallatu yaan dubbisaa. Nama matsaafa wajjiniin walta qoraanya'ee dhalateedha. Ijoollummaa masaatii kaasee nama matsaafa wajjiniin walta qoraanya'ee dhalateedha. Hin dubbisaa. Uffaa agada. Indagana akka roobiidhaanii qirtsiitti baasee nama kana keessa oofuudhaan dhugaaf taana. Deemti gaa roobileettiin uffatti. Hundumtuu sajajadha. Hundumtuu inni xinnaa inni guddaa
mucaan kun booddee yeroo bilaanii oofaa eessagaa jedhanii odeessu. Markaba fa'aa hojjete dhaqee laga qarsaa jedhamu tokko irratti faala laga irratti markaba kana uffaa kanaaf hojjete gadhiisa. Achi immoo dhagaafa biyyoo fa'aa maaree kun booddee waan xaqqamudha. Kun akkasiif ta'a jedhanii hin beeknu ni beeka garuu ni nama samaaraa jirudha beeka ni waan beeknu dhagaafa laga qarsaa kanatti oolee dhagaafa kana biyyoo fa'aa kana hammaaree fidee mataa miti baay'ee beeka namaati garuu obboleessa koo ta'eef miti. Nama beekaadha hiriyaan qabu hiriyaan isaa matsaafadha matsaafa dubbisanuuf illee gizee nu laatu nu duukaasa'uuf gaashee maaloo nu duukaasa yoo jennu lakki qoyyaa miti keessin dhaqaa jiru jedha haadha keessaniif jedha inni matsaafuma qabatee ta'a yeroo hundumaa matsaafaa fi gaazexaa isaa laala malee nyaata illee ilaaleen kutatu dhuga nama dubbisuu jaallatudha yeroo baay'ee dubbisuu jaallata. Kutaa 6 hanga kutaa 8ffaatti mana barumsaa Qadaamawi Haile Sillaasee magaalaa Naqamteetti argamutti kan barate san booda Jeneraal Wingeet mana barumsaa Finfinneetti argamutti barate Haile Fidaa. Haile Fidaa wajjin jalqaba kan wal agarre ji'a fulbaanaa tokko dhibba sagalee 45 takka bashaatti Naqamteetti inni arjootii dhufeetu waggaa tokko shanaffaa Naqamtee baratee daawul piroomooshinii argateetu torbaffaa dhufe. Ani immoo najjoodhaa dhufee torbaffaa gadi. Achitti agarre Haile Fidaa ijoolleen baay'eetu jaallata duukaa deemuu gaaffii gaafatu innis immoo abbaa firaati. Yommuu sana akkana jedhee maaliif akkas ta'e jedhee gaafannaan hoffaa boqqolloo irraas xiyyaara hojjeteetu baay'ee miidhagsee hojjetee kira yoo itti kaa'ee mana gibbii keessa balali'aa turte. Isa gubbaatti maqaan isaa baay'ee barame. Baay'ee baramee egaa ogummaa guddaa qaba Haileen ogeessa. Rasa mbaisu, firoota isaa hin qabaa firoota mbaisu garuu honest mita dasha honest sauna waan dubbate sagalee isaa hin eegaa nama tuntukuu nama hojii baay'ee walii galtee qaba abadu babaluun jedhanii karaa firoomaa ta'u karaa maaliin hin jaallatunni amala kee ilaalee si jaallata Haileen. Innaa isa wajjin keessa waggaa tokko barannee turre ministirii dabarree Wingeetitti ramadamne mataa dubbisuu dikkee malee jaallata. Ijoolleen yommuu kubbatti fiiganii ispoortii addaa fiiganii Haileen yoo salphii dhaabatus buddeen yommuu dorgomsa eegallu salphii dhaaban achi immoo dhaabatu Haileen yeroo hin dabarsu mataa harkaan dhabdu gizee hundumaa itti qabatee ta'a Haileen. Inni baay'ee dubbisa laayibraarii Wingeet suni mataa xinnoo turte xinnoodha mataa achi keessa jiru fikshinii baay'ee waliin ga'ee yaada itti maleen paastaayimiin isaa kan isaa dubbisuudhuma. Innaa achi waggaa saddeettaffaa galchuu Wingeetii sana pireparaatorii waggaa 5 Wingeetiin keenya waggaa saddeettaffaa pireparaatorii kana keessa gallee achi kaasee marumaatti kuffama ba'a Hailee gaazexeessaati. Kan immoo xannaatee miti akka ijoollee irra taa'ee gaaliitti qabatee shimdadaa kana miti dubbisaa giraasifii godhasaa riteenii godhaa Haileen tajaajilamteedha. Keessumaa karaa saayinsii kan hin daatu. Yuunivarsiitii 4 kiiloo yoo seenu dandeettii fi amala Haileen Fidaa qabu addaa jedhu hiriyoonni bara sana isa waliin barachaa turan. Haile Fidaa እንግዲህ ለመጀመሪያ 4 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የዛን ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ነበር የሚባለው አብረን 4 ዓመት ተቀምጠናል። በመጀመሪያ ዓመት ገና እንደተዋወቅ ነው ጓደኝነት የመሰረት ነው። Haile Fidaa yeroo jalqabaatiif yuunivarsiitii kiiloo 4 keessa waliin teenyee barachaa turre waggaa tokkoffaarraa kaaseen isa waliin hiriyoomuu eegale. Umriin anaa oliin ta'u garuu akka obboleessa koo hangafaattiin isa ilaalaa ture. Inni nama tasgabbaahaa hubataa nama gorsu waan ta'eef ija kanaan isa ilaallas turre. Dubbii bilchina qabuun waa nama hubachiisuu irrattis dandeettii addaa qaba. Xiinxalaadhas hundumti keenya haalaan isa kabajnas turre. Haile ጠባይ ረጋ ብሎ የማዳመጥ ያለመቸኮል ከመጨረሻ ላይ በሚናገርበት ጊዜ በደንብ አድርጎ ተንትኖ ለማስረዳት የነበረው ችሎታ በጣም ከፍተኛ ነበር። እንግዲህ ኃይሌን በዛ ደረጃ እኔ ብቻ ሳልሆን አብረን የነበርን ሁሉ እንማር የነበር ሁሉ በዛ ደረጃ የምናከብረው ትልቅ ሰው ነበር።
saba cunqurfamaa keessaa kan dhalatee fi cunqursaa saba isaarra ga'u ilaalaa kan guddate Hayilee Fidaa baratee waanjoo gabrummaa uummata isaarraa buusuuf mul'anni inni qabu irriba isa dhurgate. Bara 1964 akka lakkoobsa warra Awurooppaatti carraa barnootaa argate gara biyya Faransaayitti imale. Warraaqsa barattoota Itoophiyaa Awurooppaa jiraniitti makamuufis carroome Hayilee Fidaadha. Abbaaf guuramaa diinagdee dirqiin garayyuun saamamaa bushootee hadhooytee jiruun baranaa obsanii taa'uun sodaamoo arjummaa. ኃይሌ የመጣው በ1964 በፈረንጅ ማለት በእኛ 56 ነው። በዛን ጊዜ በጣም የጋለ ክርክር ነበር ተማሪ ማህበር ውስጥ። ኃይሌን ገረ ፈረንሳይ kan dhufe bara 1964 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo sanatti falmii baay'eetu ture. Waldaa barattootaa keessattis nan yaadadha kallattii garaagaraatiin hiriiratu ture. Hayilee Fidaa haalli ani itti yaadadhu nama obsa qabuu fi suuta dubbatu waldiddaa araarsuun beekamuudha. Yaada ka'uu irratti kallattii bilchina qabu kaa'a. Akka Hayileen jedhetti jennee fakkeenya isaa fudhannaa turre hayyuu Oromoo fi Itoophiyaati. ኃይሌ እንዳለው ማለት ይጀምራል እና በምንም ነገር የማይቆጣ በምንም ነገር ጭቅጭቅ ውስጥ የማይገባ ሁሉ ጊዜ አስተያየቱን ሲሰጥ ዋናው ዓላማው ማስተማር ነበር። በዚህ ምክንያት ሁላችንም አከበርነው ወደድነው። Eeggaa Hayilee Fidaan barnootaaf gara Faransaay deemerraa eegalee warraaqsii fi qabsoon barattoota Itoophiyaa, Awurooppaa fi Ameerikaa akkasumas biyyoota garaagaraa keessa jiran cimaa deeme. Sababiin isaas Hayileen sirna sooshaalizimii ka biyya Kuubaa, Chaayinaa, Raashaa fi kanneen biroo xiinxaluun waa'illansaa hubachiisuu itti fufe. ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገናኙት ብራስልስ ከተማ ውስጥ ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን ነበር። ከዛ ተማሪዎቹ ከያቅጣጫው ይመጣሉ ያንን ኤግዚቢሽን ለማየት። እዛ ላይ ሲገናኙ ነው ለምን የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር አልመሰረትም ብለው ያኔ ነው የመሰረቱት። እንግዲህ ከዛ በኋላ ጥያቄዎች ወደ ማቅረብ ለመንግስት ጥያቄዎች ለማቅረብ yeroo jalqabaaf bakkitti jarritti walitti dhufan egzibiishinii idila addunyaa magaalaa Biraasilsitti geggeeffamerratti barattoonni Itoophiyaa, Awurooppaa fi biyyoota adda addaa keessaa jiran maaf waldaa hin hundeeffannu yaada jedhu eega kaasanii mari'atanii booda waldaa hundeeffatan. Mootummaan Itoophiyaas waldaa barattootaa kana waggaa waggaan baajeta doolaaraa 10,000 deeggisa ture. Gaafa qabsoon barattootaa fi mormiin mootummaa irratti jabaataa deemu deeggarsicha irraa kute. Kun ta'uu isaatiif falmiin addunyaan mirga isaaf taasisu sammuu barattoota Itoophiyaa gara sooshaalizimiitti fudhatee qajeele. Ka'umsi isaa kanaadha. የተማሪው ንቃተ ህሊና ወደ ሶሻሊዝም እያዘመነ ሄደ። በዚሁ ቀጠለ። እንግዲህ ኃይሌ የሶሻሊስት አስተሳሰብ የሚያምን ሰው ነው። አጠቃላይ ከሀገር ደረጃ አልፎ በዓለም ደረጃ ለሰው ልጅ የሚያስብ ነው። Egaan Hayileen nama sirna sooshaalizimiitti amanus ture. Biyyarra darbee sadarkaa idil addunyaatti mirga dhala namaatiif kan yaaduudha. Namummaa kee qofaan si jaallata. Sabummaa akkasuma amantaadhaan gargar baasee yaaduun isa bira hin jiru. Lammii hunda ija tokkoon ilaala. Dhumarrattis kanuma mirkaneessee darbe. ኢትዮጵያዊ ሁሉ በኩል ዓይን አይቶ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የተመኘውን የሚያገኝበት በአገሩ ጉዳይ የሚሳተፍበት አይነት ስርዓት ይፈጠራል ብሎ የሚያምን ሰው ነበረ። ስኮለሪ ኃይሌኒ ዋን ባየ ኬሰ ደርቤ ዋን ባየ ነበቤ ዋን ባየ አርጌ አካዴሚካሊ ናቹራሊ ዋን ከላደዳ ኢላሌ ወንቲኒ ሲቲሙ ኮንሲስተንት ወንቲኒ ሲቲሙ ወንታ ሀመ ጅሬኛ ኬ ጉቱ ዋን ቶኮ አከኒ ከራራ ሲካችሱ ዋን አርጊ
yoo dubbatu immoo yoo jedhu immoo waan sanaaf nama determined ta'edha. Waa'ee Marxist Leninizimii kan qopheesse Dr. Hayilee akka ta'edha. Afaan Faransaay irraa, afaan Jarmanii irraa fuudhee afaanota kana hundumaa waan beekuuf Dr. Hayileen afaan Fireenchi akka beeku, afaan Ingilizii, afaan Jarmanii illee maaliif biyya Jarmaniitti dhaqee qaxaramee hojjechaa ture waan ta'eef. Big mind. Maaligaa namni asuma ol afur fidaa dhufe kuni nama salphaa miti. Tarii namni suni utuu amma jiraatee waan nutti matee nuti iyyuu sammuu nu dhukkuba olaalaadha. Kanaaf haala sanatti ture. Adeemsa sirna addunyaan itti jiru sanarra yeroo sana waa'een imperializimii tureera. Isaan waa'ee kapitaalizimii kan isaan itti turanii. Maaliif koloniyaal irraa mo'acha deebi'ee maalitti garagalfatanii sirna isaanii bilookii lamatu uumame sooshaalisti bilook and kaapitaalisti bilook kanatti kaa'aniiru jechaadha. Sariifa dubreedha kun lamaan. Kanaaf biyyattiin waa karaa tokko fuudhoo burjaa adeemsa waanota sana diigdee deebitee kaapitaalizimiitti seentu jechuun ammas dubbiin sarama jechuudha. Adeemsota kaleessaa sun itti fufaa jechuudha. Maal jedha Oromoon tortortu farsoonaadhaan samtu areerraa dhatte raktu kajeellaa dhattee jedhu. Eenyutu eenyu wajjin hiriira sanuma dubbiin. Kanaafiti sirna sana fudhatanii sooshaalizimii irratti kanatu karaa nagaa uummatas akka inni gara biraatti hin deemne godha. Tokkummaa biyyattiis iddootti egaa gaaffiin kun gaaffii gitaatii Yamadab Tigil jedhame. Malee waa'ee tokkummaa biyyaa irratti biti gaaffichi jedhanii isa irratti tokkummaan biyyaa barbaachisaa ta'utti amananii qabsaa'ani. Warraaqsi dhaaba siyaasaa jabaa tokko hin qabne eessayyuu ga'uu hin danda'u. Kanaafuu itti yaaduu qabnaan xiyyeeffannoo Hayilee fidaa ture. Hiriyoota isaa waliin bara 1956 hanga 1958tti dhaaba cimaa tokko hundeessuudhaaf haala duree mijeessaa turan. Bara 1959 biyya Faransaay magaalaa Paaris ganda Raambu'ee jedhamu keessatti dhaaba Meeysoon hundeessan. Dambiittiin bulmaata dhaabichaa mirkaneessuun ga'ee hojii waliif qoodan. Bara 1960moota keessa immoo hundeeffama dhaaba kanaa ifa taasisan. Mootorri jabaan qabsoo kanaadhaa Hayilee fidaa ture. Dhaabni Yaappaa Biraane Masqal Raddaatiin kan hoogganamu sanaan booda kan hundeeffame. ቀደም ሲል የተመሰረተው መኢሶን ነው። መስራቾቹ ዶክተር ወርቁ ፈረደ፣ ዶክተር ከበደ መንገሻ፣ ሀጎስ ገብረ ኢየሱስ፣ ዶክተር ከድር መሐመድ፣ ዱብ ገልማ jalqabarratti kan hundaa'e Meeysooni. Hundeessitoonni Dookter Warquu Faradee, Dookter Kabbadee Mangashaa, Aggoos Gabrayyesuus, Dookter Kadir Mahammad, Duubaa Galmaa, Nagadee Gobozee, Hilliuu Fallaqee, Hayilee Fidaa, Yaayyeroo Qixaw, anis keessan ture. Yoo hundeessinu namoota 25 turre. Hundeeffama mana maree dhaabbatichaa irratti kan argamne garuu namoota 17 turre. Magaalaa Hamburgitti akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1968 ture. Sana dura garuu dhaaba kana hundeessuuf bara 1965 akka lakkoofsa Awurooppaatti eegalee sochii bal'aa taasisaa turre. Meeysoon xiyyeeffannoon isaa lafti qonnaan bulaaf dhimma cunqurfamtootaa irratti xiyyeeffata ture. ትልቅ ሶሻል ሳይንቲስት ነው እና ደግሞ ትልቅ ሊንጉስትም ነው እና የኩባን አብዮት መርምሯል እና የሚያዋጣ የትግል ዘዴ አይደለም። ሶሻል ሳይንቲስት ጀባ ሀዩ አፋኒ ወራክሰ ኩባ ሀዩ ጢንጠሌ ቤኩ ፈላሰም ኦሴ ማርቲን ፋ ስርና ነሙፈቴ ሪዮቴ ሳሚቲ ሞርሚቶን ሃይሌዩ ገውም ሳፊ ደንዴቲ ሳ ኪናለን የሚገርም ነገር ምንም እንኳን እንደ የፖለቲካ አመለካከቱን የአመራር ብቃቱን ብስለቱን ይክዳሉ ማለት አይደለም። ተቃዋሚዎቹ በተለይ እርጋታው ኃይሌ ኤንድለስ የሆነ ትዕግስት ያለው ሰው ነው በማዳመጥ ስርኒ ፊውዳላ ማቲ ሚዴ ኬሳ በሄ ስርነሞ ኢትዮጵያ ጉቱ ፍዳቴ ጃሩ ደንደው አከ ኢጃረሙ ነማ አርሳ ከፈላ ቱሬዳ kitaabota barreeffaman irratti iddoo hundatti biyyoota adda addaatti yeroo sana sochiin barattoota keessatti iyyuu marii ture irratti
rakkooleen sabootaa akka jiru nama fuulduratti bahee qabsaa ture keessaa tokkodha. Rakkoon sabootaa sun garuu immoo rakkoo Itoophiyaa guutuurra jiru hiikuudhaan hiikamaa jedhamee nama amanu ture. Hayilee Fidaa gama tokkoon dhaaba siyaasaa waa'illansaa waliin hundeesse cimsaa deemu gama kaaniin immoo ejjennoo dhaabichaa barattoota hayyootaa fi qonnaan bultoota cunqurfamoo biyya keessa jiran hubachiisuuf barruulee garaagaraa kanneen akka Tigilaachin Taaxaq Addis Faanaa fi kanneen biroo qopheessuun hawaasa biyya jiran dammaqsuuf hojjechaati kan ture. Kanarratti gama waa barreessuu fi hawaasa qabsiisaa deemuutiinis Hayilee Fidaa adda duree akka ta'etu dubbatama. ፈረንሳይ ሀገር እያለን ቁጭ ብለን ጠዋት ቁርስ እየበላን የዛሬቱ ኢትዮጵያ ጋዜጣ በየቀኑ ይመጣል እና ጠዋት እንዳጋጣሚ ከኤርፖርት ደርሶ ሰው አመጣልና ስናየው biyya Faransaay osoo jirru ganama ciree yoo nyaannu gaazexaan yaagariitu Itoophiyaa jedhamtu eerpoortiidhaan qaqqabdee osoo dubbisnu Mangistuu Hayilamaariyaam addabaabayitti ba'ee dubbiin inni dubbateef Jeneraal Amaan Amdoofaa ittiin sodaachise achirratti maxxanfamee jira. Hayileen kana dubbiseet dubbiin namicha kanaa jaalala biyyattiin maraachuu isaatiif agarsiistudha. Garuu immoo dimokiraasiin deeggaramuu yoo baate namichi kun gara jabeessaa fi faashistii ta'uun isaa waan hin oolledha jedhee kanumatu ta'e booda irra. ንግግር በእውነትም በሀገር ፍቅር መንፈስ የሰከረ ለመሆኑ ያስታውቃል። ግን ይሄ የሀገር ፍቅር መንፈስ በዲሞክራሲ ካልታረቀ በስተቀር ሰውየው አረመኔና ፋሽስታዊ መሆኑ አይቀርም። በኋላም በቀለ ወዳጄ በሚለው ኢትዮጵያ አብዮትና የደርጉ አረማመድ በሚለው ውስጥ ይህንን ቁጭ አድርጎታል። ሀይሌን ያወቅኩት አንደኛ በአውሮፓ ውስጥ በየአመቱ በሚደረጉት ስብሰባ ላይ አዋለሁ። እዛ ላይ በጣም የማረከኝ የነበረው ትህትና የነበረው ለሌሎች የመናገር እድል የመስጠት ሌሎችን የማጎበስ ሀይሌ ከን አኒ በሬ ወልተጂ በረቶታ ኢትዮጵያ አውሮፓ ወጋ ወጋን ወል አርጊኑ ኢረቲ ኦብሰ ኢሳ ጫራ ነመ ብራፍ ላቹሳ ጎቶተ ሄዱ ሆረቹፍ ጫራቄ ኢኒ ታሲሱቱ ነቦጂ ዱርሴቱ በቴጢን ጠላ wanna boorta umalu akeeka waan har'aa osoo hin taane waan boruu bal'isee yaada garaagarummaan keenya yaappa faana bal'achaa kan deemeefis kanumaafi. Bijini guddaa qaba biyyattii kanaaf Hayileedhaan taa'iitii yaada kee lafa kaa'etti haasaa gubbaatti ispiichii kana waraasanii miti Hayileen waraasanii miti nati qabxii qaba waan bos beeka bakka itti rippaabilikii dubbachuun jaallatu Hayileetti yaada kenniitii barreessirii beautiful siraan jira. Kenna guddaa qaba yaada isaa jechuudhaaf in writing እና isa gubbaatti itti malee waan godhaa infaktuma yoo yuunivarsiitii dabalachaa ture sanayyuu Itoophiyaa Heraldiidhaaf aartiklii wiiklii kenna ture inkifaluuf isheedhaan immoo gaajjiraa ta'uu inni amma kanaatti kennaa guddaa qaba raayitingii kanaaf እና taa'een nama wajjin haasa'uu kana diskoorsii gochuu hin jaallatu loojikalii argumentii hin jaallatu ግን ፐብሊክ ስፒች ከና ከና ሳሚት ምርባዱ ሲን አንጀራ ከነ ምርባዱ ከወቴን ወቴን ሆጂሳ ቢሮ ከትግል ሰሞንሳ ከነማ ከናሳ ከነማ ኦርጋናይዜሽን ታ ነማ ኮሚኒቲዎቹን እንደ ነማ መሲሱ እንደ በዚ ያደ ነማ ፍለታ ያደ ነማ ፍለታ ሞ ነማ ሲስ ካንሳማለም ኢንፎርስ ሪቲንግ አንኮበር ይቴ ከሲን ከምን ዲስካሲን መጎዳ ነማ ሲስ ሎጂካሊ ዋንት ኢፍቲ Namni sama nama danda'u honest nu dammoo down earth yoona honest qaban inni namoonni baay'ee jaallatu baay'ee jecha kan jedhu. Imala qabsoo kanarra osoo jiruuti kaadhimaa isaatiin kan wal bare. Awaash naman ceesisu yanni hiriyaa naman rafiisu awaash nama shukkiisa yanni hiriyaa nama gochiisa. ከዛ በመሃሉ ሀይሌ እጮኛውን ከማግባቱ በፊት ኢትዮጵያን እንድታይ ፈለገ። በዚህን ጊዜ ኃይሌ ጻፈልኝ። ኃይሌን ካዲማሳ ኦሶ ሂን ፉድን ዱራ ኢትዮጵያ ወሊን ዱፌ ዳወቹ አከበርባዱ ጠለያናፍ በሬሴ ማለቀን ኢቲን ሆቴለ ቱሩ ሂን ቀቡ ማልና ወያ ናን ጀዴ ፊሮኒ ኪያ ፊንፊኔ ዋን ቱረኒፍ መነኮ ገዲ ለኪሴፊን ሃላን ኢሳን ኬሱሜሴ ኢትዮጵያ ዳወተኒስ ፈረንሳይtti deebi'an. Hayilee Fidaa ayyuu ofitti amanamummaa jabaa qabuudha. Jaallatan furrii wajjin yoo jibban qumbii wajjinii jedhama mitiire kaadhimaan koo dursa osoo gaa'ela hin hundeeffatin tura biyya koo daawwachuu qabdiin ejjennoo Hayilee Fidaa ture. Kaadhimaan Hayilee Fidaas qabsooftuu warraaqsa biyya
Faransaay turte Barnaadet Maas jedhamti. Boodarras gaa'ela kan waliin hundeeffatan. Before we got married and after that twice with my children one time only. Osoo Haayilee waliin gaa'ela hin hundeeffatiin dura isaan waliin si'a tokko erga wal fuunee boodas si'a lama ijoollee koo waliin ammoo si'a tokko Itoophiyaa dhufeera. Yeroo jalqabaa Haayilee qofa waliin dhufne iddoo hedduu daawwachuuf yeroo arganne Laangaanoo waliin daawwadheera. Bakka biraa tokko tokkos deemneerra. It came the first time to Ethiopia. What I noticed that there were a lot of poor people on the streets even. And many houses, they were not in a good shape. There were no big buildings like now we have. Yeroon jalqaba gara Itoophiyaa dhufe kan na mudate namoota hedduu jireenya hiyyummaa keessa jiranidha. Daandii irraa kan bulanis hedduun arge. Manneen jireenyaas gaarii hin turre. Akka ammaa gamoo gurguddaa arginu kana hin turre Finfinneen. Manneen dulloomaa tokko tokko baay'een jaaladhe. Umurii waggaa 100 caalu kanneen qabanidha. Namoonni hedduun mana dhiphoo keessa jiraatan qofa qabu turan. Bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka bishaanii fi elektiriikaa fa'aa gaarii hin turre. Magaalaan guddattee hin turre. Guutummaan biyyattii garuu baay'ee hawwataa fi miidhagaadha. Iddoowwan baay'ee daawwadheera kanneen akka Laallibalaa, Gondar, Harar, Wallaggaa fi naannoo Kibbaa. Biyyattiin baay'ee miidhagduudha. Gaarreen baay'ee namatti tolan argeera. Faransaay illee gaarreen baay'eetu jira. Kanaafuu biyya kana keessa jiraachuun nan rakkisu jedheen yaada. Sababiin isaas biyya gammoojjummaadhaan dhaalamte miti. They wanted me to come one time to see. Ethiopia is not well known, was not well known that time in France. You see, France has former French colonies. With these ones, they have contact. Maatiin koo si'a tokko akkam biyyatti deebi'ee isaan dubbisu na waamanii turani. Yeroo sanatti Itoophiyaan biyya hagas mara beekamtuu miti. Biyyoota sirna kolonii Faransaay jala turan sirritti beeku. Namoota irraa odeeffataniis qabu. Maatiin koo Itoophiyaa ammoo ni beeku. Garuu haala jireenya uummata Itoophiyaa hin beekani. Kanaafuu akkam Faransaayitti deebi'ee isaan dubbisu barbaadan. Haala koo hubatan. Gaa'ela koo irratti maatiin koo rakkoo hin uumne. ሚስትም ሲያገባ ሚዜው ሆኜ ነበር። Yoo inni fuudhu miizee isaan ture. Kaadhimaan kootii fi haati warraasaa sanbataaf dilbata waliin oolu. Anii fi Haayileen immoo dhimma siyaasaa biyya keenya irratti walitti dhufnee mari'achaa oolla. Waa'ee Itoophiyaa qofa osoo hin taane waa'ee Afrikaallee ni mari'anna. Haayileen qindeessaa fi hoogganaa jabaa keenya nuti ittiin boonnu ture. It's usual that a wife is taking the name of the husband. Faransaayitti waanuma baramaadha haati warraa maqaa abbaa warraa isheetiin waamamu. Anis akkuma daa'imman kiyyaa Saaraa Haayilee Fidaa fi Yoodiit Haayilee Fidaa anis maqaadhuma abbaa warraa kootiinan waamama. Barnaadeet Haayilee Fidaa aadaadhuma Faransaayit akkasii. Alors my children are called Sarah Haile Fida and Judith Haile Fida. That's it. Haayileen goota jabaa maatii isaa biyyaa fi addunyaa maraaf yaadaa turedha. He wanted to help people, yes. He was nice with people. He was discussing with he was very nice with my family. Uummata isaa gargaaruuf carraaqaa ture. Namoota hedduu waliin mari'ataas ture. Maatii koo waliinis walitti dhufeenya gaarii qaba ture. Mucaa adaadaa kootiin illee baay'ee walitti dhiyaatu turan. Akkuma ijoollee kootti dhiyaatu. Biyyi kun walqixxummaan tokkummaan sirna diimokiraatiitiin guddattee biyya guddaa ta'uu dandeessi akkasitti yaaduutu sirra jiraa'edha. Akkati yaaduu sirra jiraa'edha. Amma namoonni baay'een ijoolleen Oromoo sheerii Oromoon roolii Oromoon biyya kana keessaa qabu arguu hin dandeenye namni itti hin jiru taarikiin tsaafame hin jiru roongilii tsaafamee jira roongilii itti himamaa jira. Oromoo akka biyya bakkee namni dhufatti bu'anii lakkaa'anii abbaa biyyummaarraa sistemaatikaalii poolitikaaf ekonomiirraa achi butuuf maqaa adda addaatti kennanii rakkina uumaa jiru. Nummoo kana barree isa namni nutti kenne kana ofirraa darbannee gadde hankeenya jechuu dura jiraa'e. Nu dura buunee nuyi biyya Oromoo tokkummaa Oromootu baatee deema. Waa'ee tokkummaa eenyutu Oromoo caalaa dubbata. Jedhee Oromoo dubbachuu danda'utu irra jira. Kanatu nu baasa. Karaa tokkummaa dubbannu malee qixxummaa sabaaf sablammootaa immoo abbaa fedhe caalaa eegsisu
kabachiisu of kabachiisu nama kabachiisu akkasitti biyyi kun deemuutu irra jira jedhee dubbatan nagaa ayyuu si argee hojii waan akkasii haasoftu. Ayyuu falaasamaa addunyaa kanaa dubbisee sirnaan hubatee egeree addunyaa kanaa tilmaamuu danda'udha. Yeroo sanatti Hayilee Fidaa nama idil addunyaati qabsaa Itoophiyaa garuu immoo akka warri maqaa balleessuudhaaf odeessanii miti sabboonaadhas. Hayyuu dhimma sabasaa dagates miti. Qubee afaan Oromoo dhaloonni irraattiin dhaaddannuuf ka'umsi tokko Hayilee Fidaati. ብዙ ቋንቋ የሚናገር ሰው ነው። ያው ኦሮምኛ የእናት አባቱ ቋንቋ ነው። አማርኛን ከአማራ የበለጠ ነው የሚናገረው። እንግሊዝኛ በጣም ጥሩ እንግሊዝኛ የሚናገር ሰው ነው። ፈረንሳይኛ ይናገራል። ሃምበርግ ሳለን እሷ አስተማሪ ነበር፣ ኦሮምኛ አስተማሪ ነበር ሃምበርግ ዩኒቨርሲቲ። እኔ ጀርመኒ ተማሪ ነበር፣ ግን አብረን ነው የምንኖረው። qooqa baay'ee nama dubbatuudha. Afaan Oromoo kanaadhaaf abbaa isaati. Amaariffaa Amaaraa walitti dubbatee barreessa. Ingiliffaa haalaan dubbata. Afaan Faransaayii barsiisaa ture. Afaan Arabaa, afaan Tigiriffaa mana hidhaa taa'etu barate. Qooqa saba isaa guddisuufis na yaadadha. Hamburgi yoo jiru seerluga afaan Oromoo hojjedha jireeti ka'e. Baay'ee isaan falmine. Afaan saabaa maal ta'e jennee booda nu amansiise. Itti fufi jenneen qubee afaan Oromoo uumuuf hedduu dhamaa ture. Maashina taayippii barreessituu tokko qaba ture. Ishee irratti qubee laatiniin waraqaan itti maxxansee barreessaa oola. Booda kitaaba barreessee maxxanse. Har'a seerluga inni baasetti miti kan fayyadamaa jiramu. Maaf waa'een Hayilee dhokata? Maaf ba'ee hin mul'atu? Ga'ee inni gumaacheef Oromoon beekamtii kennuufii qaba. Angaarraatti seenaan isaa dagatamuu isaatti baay'een gadda. Maqaa isaatiin wanni baay'een hojjetamuu qaba. Isa qofa miti. Baarootumsaa qabsoo meeqa taasisaa ture miti. Warreen barreessan lafti qonnaan bulaaf jedhanii biyyaa ba'anii kan akka Abbiyyuu Galataa, Ibsaa Guutamaa fi kanneen biroon gootonnii fi hayyoonni Oromoo yaadatamuu qabu. Uummanni Oromoo seenaa ittiin boonu hedduu qaba. Tokkummaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti waan hedduun sababonaadha. ዛሬ ኦሮሞ የሚጠቀምበት እሱ ያሰራው አይደለም። ለምንድን ነው የማይታወቀው? የእሱ አስተዋጽኦ ለምን አይነገርም? ይህ አይገባኝም። ኦሮሞዎች እውቅና እንዲሰጡት ያስፈልጋል። ኃይሌ ያስፈልጋል። በዚህ አዝናለሁ። በጣም ነው የማዝነው። በሱ ስም ብዙ ነገር መሰራት ያለበት እሱ ብቻ አይደለም። ባሮቱምሳስ ስንት የታገለ አይደለም እንዴ? ዛሬ ተሰደው የሚገኙት ያን ጊዜ ለመሬት ላራሹ የታገሉ እነ አብዩ ገለታ እና ይብሳ ጉተማ የት አለ ስማቸው? የት አለ የባሮት? ለምንድን ነው ለነሱ እውቅና የማይሰጠው? ዘገያሱ ያይገባኛል። ግን ከነሱ ጋር ደግሞ አብረው የታገሉ ትግሬዎች፣ ኦሮሞዎች፣ ሲዳማዎች፣ አፋሮች፣ ሶማሌዎች አሉ። ያይገባኛል። ኦሮሞ ሕዝብ ሊኮራበት የሚችለው ብዙ ታሪክ አለው። በኢትዮጵያ ውስጥ ባለድርሻ ነው። ኢትዮጵያ በብዙ ሺህ ድርና ማግ ተሸምኖ የተሰራ ህዝብ ነው። ይህን ድርና ማግ ማን ነው የሚበጥሰው? እዚህ ውስጥ
በአንድ ድርጅት ዓለም አካባቢ ተሰብስበው እየታገሉ ለውጥ ያመጡ የስርዓት ለውጥ ያመጡ የኢትዮጵያ ልጆች አሉ። ታሪካችን አድዋ ብቻ አይደለም። መሬት ላራሹም ታሪካችን አንድ ላይ እንደ አድዋ ተባብሮ ነው መሬት ላራሹ በስራ ያዋለው። 11 ያህል ቋንቋ የሚችል የሚናገር የሚጽፍ ሰው ነው። ሰፊ እውቀት ያለው ነው። እውቀቱ የቋንቋ ብቻ ሳይሆን የህብረተሰብም ሳይንስ የተፈጥሮ ሳይንስንም እንደገና ደግሞ ሙዚቃ afaanota 11 dubbata ture. Dandeettiin isaas afaan qofa miti. Saayinsii hawaasaa fi uumamaa, muuziqaa fi fakkii kaasuu kitaaba seerluga afaan Oromoo kan jalqabaa isatu qopheesse. Haayileen falmataaf mirga dhala namaa addunyaa kanaati. Kanumaafis osoo qabsaa'u kan wareegame. Haayilee ዓለም አቀፋዊ ኮሚኒስት ታጋይ ነው። Akkaataatti afaan Oromoo barreeffamuu danda'uuf akkaataatti seenaan Oromoo inni sirriin barreeffamu akkaataatti aadaan Oromoo seenaatti barreeffamee galmeeffamee taa'u hojjechaa turan ijoolleen iddoo sana turan ijoolleen Oromoo jechuudha. Ijoollee kana dura taa'an isaanii isa ture. Isa kana maal godhu dursanii seenaa Oromoo barreessuudhaaf afaan Oromoo barreessuudhaaf durfamee afaan Oromoo qubee mataa isaa danda'e kan afaan Oromoo sirriitti dubbisiisuu danda'u qabaachuu qaba jedhanii walii galanii isa booddee qorannoo gaggeessuu jalqabanii bara 1968 akka lakkoofsa faranjiidhaa kaasan jechuudha. Karaa naasaa hundumtuu akka lakkoofsa faranjiitti qorannoo jalqabanii qorannoo kana qoratanii keessumatti qubee laatinii qubee sattiin afaan Ingilizii barreessinuu fi qubee gi'ii sattiin afaan Amaaraa barreessinu kana wal bukkee qabanii dorgomsiisanii faayidaa jarri lachanuu faayidaa isa kamtu faayidaan isaanii amma wal caalaa dhiibbaan isaanii immoo ammam irra guddaadha isa jedhu sirriitti qoratanii sirriitti afaan Oromoo waan beekaniif innis qorachiisee qoratee jechuudha. By the way, dandeettiin inni afaan Oromoo irratti qabu encyclopedic knowledge jedhama. Dandeettiin afaan Oromoo irratti qabu isa kana qorataniiti qorannoo argatanii gaafa qorannoo kana gaggeessan argatanii maalitti dhufanii afaan Oromoo barreessuudhaaf qubeen laatinii qubeen inni afaan Ingiliziitiin barreessu jechuudha. Guutummaadhuma guutuutti yoo rakkoo sana furuu baateyyuu qubee isa kan gi'iizirra baay'ee fooyyee kan qabuuf haala salphaatti afaan Oromootiin dubbisiisuu kan dandeessisudha jedhanii ofirra ga'anii waliigaltee kanarraa kan isaan ilaalan tokkoffaa baay'ina qubee ilaalanii lammaffaa sagalee qubeen sun baatee taa'u ilaalanii akkatti sagalee qubee sanaa gara sagalee afaan Oromootti fooyyessuu danda'an haala salphina isaa ilaalanii sadaffaa meeshaa ittiin barreessan illee ilaalaniiru. Qubee ijaaraniiru. Jechoota muraasas ittiin ijaaraniiru. Qubee kana isaanii in tolchan jechuu dandeenya. Haayilee Fidaafaatiin hoogganamanii warri barreessan kun in tolchan qubee hojjetan maal irratti hojjetan qubee warra Roomaa sana akka jirutti fudhataniitu harfii irra ka'an mallattoo garaagaraa irra ka'an kanneen akka qubee caarra kanneen akka qubee daa naa paa saa taa zaa qubee dubbifamaa isa nu jennu har'aa kanatti mallattoo garaagaraa irra ka'aniitu ittiin barreessan. Innaa barreeffama kana yeroo yoo tun ga'iin yeroo konfereensiin sana dhiyeessanii qorannoo sana dhiyeessanii qubee laatiniitiin afaan Oromoo barreeffamu jedhanii murteessan Haayile Sillaaseen asii dhaga'a ergaan ergameefi jechuudha. Innasuma maal godhe Haayile Sillaaseen isatu ispoonsara godhee erge kaffaltii kaffalee kan Awurooppaatti barate godhee kan ergeessa waan ta'eef irraa kute kaffaltii barnootaas waan inni nyaatus miindaa hundasaa irraa kute jechuudha. Isa booddee Haayileen barnoota isaa Faransaayatti fufuu hin dandeenye barnoota PhD isaa. Dirqameetiti innaa sana French Communist Party kan jedhu
miseensa ture warra kaan geggeessaa illee ture cheermaanii isaa ture warra jedhan jiru isa keessa ture warra sana duukaa gara Jarman deeme. Rakkoolee uummanni Oromoo akka Oromootti qabu rakkoo uummanni Itoophiyaas akka Itoophiyaatti qabu hunda ilaaluudhaaf sakatta'uudhaaf nama tattaafachaa turedha. Kanaaf barnoota isaa ofii jireenya isaa mo'achuu sana jireenya hawaasaatiin jireenya uummataatiin rakkinicha mo'achuudhaaf nama tattaaffii olaanaa gochaa ture. Kanaanis hojii gurguddaa nama hojjetedha. Kana keessatti qubee afaan Oromoo sadarkaa kana akka gahu namoota godhan keessaa gahee olaanaa nama taphatedha. Seenaa afaan Oromoo keessatti yeroo isa jalqabaaf kitaaba afaan Oromootiin nama maxxansedha. Bara Birraan Baree mata duree jedhuun kitaabni jalqabaaf afaan Oromootiin maxxanfame kan Hayilee Fidaa barreessedha. Kitaabni Hayilee Fidaa barreesse kun qubee afaan Oromoo barsiisuu qofaaf miti ergaa siyaasaa jajjaboos of keessaa qaba ture. Namni Hayileen of gatee Oromummaa isaa irraanfatee saba biraatii wajjin dhaabbatee warra saba Oromoo hacuucuudhaaf dhaabbate duukaa dhaabbatee ilaalcha jedhutti kennu. Ana asirratti gaaffii qaba. Yeroo baay'ee maadha kananii Oromoo irratti hubadhu bakka geessu irratti wal loluu dhiisneeti karaa deemtu irratti wal lolta. Silaata siin deemtuun sun achi deemuu iddoo tokkotti walitti dhufta yoo ta'e karaa afur yoo deemte nama karaa afur deeme keessaa nam tokko silaa galma ga'a. Namni sadii yoo dadhabe yoo tole immoo hundumtuu walitti dhufuu danda'a achitti. Amma garuu nutu karaa irratti wal lolaatu waan agaan loliin karaa deemuu irratti wal lolanutu. Karaa Hayileen Oromoo qaroomsuudhaaf Oromoo bilisoomsuudhaaf deemuu barbaaduuf karaa warri kaan barbaadantu garaagara ture. Kanarraa kana fi achi keessatti kanan argu Oromoon yeroo waan sana dubbisu namni kita carraa argatee kitaaba sana dubbisu gaafa mammaaksa kana giirarsa kana argu waan Oromoon keessa ture. Sirriitti akka inni hubatu akka tuqbee dubbisanii akka itti seerri dhugaa qofaa barsiisatu hin ta'in sanallee duukaa barsiisaa ture kitaabni sun jechuudha. Kitaabni hirmaata dubbii afaan Oromoo kitaaba guddaadha. Gara fuula 224 waan akkasii qaba. Kabiraa cover page qola kitaabichaa gubbaatti kutaa gadaa shanan paartii gadaa shananii kaa'eera. Biifolee birmajii maal jedhee kaa'eera fuuldura isaarra jechuudha. Inni kun maal agarsiisa? Oromoo kophaatti baasee dhaabeera barreeffama isaa keessatti. Waa'ee Oromoo yeroo ka'u hunduma dhukkubsa. Akka farra wayiitti ilaalamaa. Utuma kana ta'anii nuyi farradhaa uummata keessaa baane jedhanii hin dhiisne. Biyya keessaa biyya biraatti amma hariyatamanitti iddoo sanattis aadaaf seenaa hin dhiibne hojjetaniitu biyya yeroo sanatti qaqqabsiisaa turan tureera. Dr. Hayileen Oromoon Laatiiniidhaan barachuun afaansaa akka dubbatamutti barreessuudhaaf yaada wal quunnamsiisuudhaaf gargaara kan jedhu kana bu'uura bu'ee keessatti gahee guddaa akka inni qabu dhaga'e. Ani barataa kutaa tokkoffaa lammaffaa akkas gaafan ta'u mana barumsaa mishinariitiin geggeeffamu tokko keessatti waan Laatiniin barraa'ee barsiisaan nu dubbise tokko garuu nan yaadadha. Irraa gadee gurra koo ciniitu tarree galee irraa gadee ija koo imimmaan tarree galee ilmaan haadha walattee gubbaadhaa gadarattee lubbuutti nu xabattee jedhanii qabsoodhaaf isa geggeeffamu dubbisee namni sun hin bade lafa inni jiru hin beekne yeroo inni dubbisu harka walitti rukunnee maaliif afaan Oromootiin akkasiin jedhamu ture yommus hin dubbatinaa yoo jedhama. Sirbitootumti illee isa fudhatanii jararraa fudhatanii hawwisoon hundaa'e qaqallattee yaatii baalli dhangaggoo jalee namaan kaannu haftee namaan nyaannu nus hojjennee nyaannaa jette dargaggoonfaa jedhanii hawwisoo uumanii Dr. Hayileen fa'aa isaan hundeessan kun amma waa'ee waan biyya diiguu miti. Jalee namaan kaannu qawwee namaan baadnu haftee namaa hambaa namaan nyaannu jette dargaggoon jedhanii yeroo isaan sirbaa turan. Akka hidaalootti faalli dangaggoo akka hidaalootti faalli dangaggoo jette ijoolleen biyya magaal qalloo nuyi saadaa qaabna maaliif boodee qaabna babbareennee kaana wal qabannee yaana jedha Oromoo wal qabannee yaana jedha Oromoo. An dhugaa isaan himaa maal godhu irra dibaa
quufna fakkaataa beela waggaa dhibbaa jedhee abbitoo gitaaraan sirbaa ture. Garuu sirba isaatiin lafa keessa tokko hin kaane. Waan of sodaataniif jechuudha. Yoom sana ispoonsariishii ishee qoratan kanaan jala ka'ee dargii silaa kan hiikuufis immoo nama keenya warra taayitaa barbaadu jechaadha. Warra baratiin. Warra atoo. Bara birraan baree kitaaba jedhu yoo ilaalle xiiqii fi seexaa namatti kan horuudha. Geerarsa Oromoos kan of keessatti bal'inaan hammate. Warri harreessa gaarii shaggarii gadaleeltii ashkarii nu kajeeltii waaqin ta'uu ashkarii qararoon yaaba malee qarattan bada malee manni keenya durgamaa amma immoo gamana kaa warri keenya durnamaa amma immoo jabana kaa dur yommuu jabana kee abbaa koo balbalaan si waamanii boroon sitti himatu har'a yommuu jabana koo tokkicha na waamaniiti lammaffaa na ifatu mana keessa guddichaa isa utubaa noomii isa oomaan ijaare injinne keessan jirru qamaleen nutti galte qeenu balleessite qotannee nyaannee beennu qonnee galchinee beennu gadheen nu fafeessite yaa lolaasaa booranii waa'ee kee kan tooranii waa'ee koo kan boo'anii yoon geerare maal qabaa eessa kootu mudaa qabaa eessuma kootu qeeransaa sabni koo leenca korma eenya abbaasaaf naan mormaa jedheetu akkasittiin geerarsaa fi mammaaksaan quuqqaa saba isaa fi biyya isaa irratti jiru kitaaba isaa bara birraan baree jedhu keessatti barreessee ture. Kitaabni Hayilee Fidaa lammaffaan Hirmaata Dubbii Afaan Oromooti. Kana malees kitaabolee gaggabaaboo Sagalee Oromoo mata duree jedhuun vooliyuumii 1-6 maxxanse keessattis Hayilee Fidaa saba Oromoof waan gumaachuu malu gumaachee ture. Ayyuu fi goota gutummaa jireenya isaa saba isaa fi biyya isaaf kennedha. Hirmaata Dubbii koppii afur ergeetu kana daraa abaluu ta'uu walitti naa kennu jedhee ishee ergee yoo sana gamma biyyatti eeguu barbaadeera. Poolitikaa xannaachaa ture, poolitikaa dubbisaa tureera. Baay'ee biyya keenyaan beekaa asii nu yaada ture. Baay'ee garuu inni joofnee bina biyya keessa lamuun taanii fi kanaaf mataafatti ergeetu isa keessatti small nootii ergeetu maal jedhee Jimmaa Abbaa Jifaar malee maaltu nu gamaa farda leenjisaa. Jibbaaf jaalala malee maaltu biyya Oromoo nama teessisa jedhanii haasa'e. Kuni kanatti bakka inni badaan jaalanne ittiin gammanne biyya sana keessa sa'ootti deebi'uu barbaade jechaadha. Kana ergee maxaafattii sigaanis namoota itti ergee fi. Hayilee Fidaa biyya hambaa taa'ee saba isaa fi biyya isaa yoo yaadu sirba aadaa Oromoo sirbu qaba. Sirba qabsoo kan warra faranjootaa kan warra adiis ni sirba turee jedhu hiriyoonni Hayilee Fidaadha. Hayilee እጅግ በጣም ኩሩ የሆነ ኦሮሞ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚሁ እንኳን በሰው ሀገር ስንኖር አገር መናፈቁ የማይቀር ነገር ነው። Hayileen sabboonaa ilma Oromooti. Al tokko tokko biyya ormaa keessa yoo jiraannu biyya yaaduu ni nafu aadaa fi firee yaaduu ni nafu. Hayileen yoo biyya yaadu sirba wasanuu diidoo Alii Birraa yaala sallasee bayeettii faa sirba. Sirba Kaasaa Tasammaa Yaagar Lijintichee sirba warra adii keessaa Hedippiifs Moozaartii fi muuziqaa siinfoonii yoo taphatu sadarkaa qaroomina hayyuu kanaan raajeffadha. Barreeffamoota Sheekispiir, Haamleet fi Viiktor Huugoo fi Mizoo Laafaa dubbisuun hojii isaa ijoo ture. Sooshaalizimii leellisuu qofaan kan daangeffameen ture. Dandeettiin Hayilee Fidaadhaa nama haalaan qaroomaadha. Filosoofii Giraappicfaa nama hordofaa turedha. ቀስ በቀስ እነኚህ ዘመናዊ የሆኑ ሞደርኒስት የሆኑ ስነ ጽሁፍም ይሁን የታወቁ እነ ሼክስፒርን እነ ሃምሌትን እነ ቪክቶር ዩጎን እነ ኤሚል ዞላን እንዲሁ ዝም ብሎ ብቻ ሶሻሊዝም ላይ ወይ ማርክሲዝም ላይ ብቻ ያተኮረ አይደለም። በጣም ሞደርኒስት ነው። በጣም ኢንተርናሽናሊስት ነው። ጅዳሮ በአሙሩላቴ ጅዳሮ በጅዱማኒ ጅባ ፉታ ያወላቶ ያሙሩላቴ ጅባ ጎቴ ጊዱማኒ ኦኖሱማ ባዲላ ዶ ያሙሩላቴ ቁራኒሌ መነጀርቲ ባንዲራ ረቶ ዱወማኒ ያሙሩላቴ ወባኒሌ ዋነዲራ ቁፋን qabde namajjetti be namajjetti qufaan qabde namajjetti. Hayilee Fidaa warraaqsa barattootaa dursuun dhaaba hundeessuun hoogganuun hacuuccaa gita bittaa abbootii lafaa akka barbadaa'uuf saba isaa bira darbee biyya isaaf qabsaa ture falmataa mirgaa dhala namaati.
Hayilee Fidaa yoomii gara Itoophiyaatti kan deebi'e maal faas hojjechaa ture dhumarrattoo maaltu isarra ga'e kan jedhuuf kanneen biroo kutaa lammaffaa qophii keenya kanaan qabannee dhiyaanna.